Akkuma qonnaan bulaa kamiyyuu lafa qotee maatii isaa jiraachisaa akka ture hima obbo Tolaa Dhugooni. Amma garuu jireenyi isaa sun hin jiru. Qotatee manaan qabu. Maatii gargaaruu miti ofiifuu jiraachuu rakkateera. Kun kan ta'es waggoottan arfan yookaan 5 darban godina Shawaa Bahaa Aanaa Booset keessatti rakkoo nageenyaa uumameeni. Maatiin Tolaa faca'eera. Qabeenyi qabus manca'eera. Amma qe'ee irraa godaanee lubbuu ofiitiif maatii isaa oolfachuuf jecha gara magaalaatti baqateera. Maatii qabu faanas rakkachaa jiraachuu hima. Tolaa Dhugoo Gurmuun jedhama. Ganda qonnaan bulaa Dongorree Xiyyoo Aanaa Booset godina Shawaa Bahaati. Rakkoon nageenyaa erga sadarkaa biyyaatti akka gandaatti nu mudate naannoo waggaa 4 gara 5 lakkoofsaa jira. Yeroo sanatti akkuma qotee bulaa kamiittuu ooluu keenya qotachaa oomisha keenya dachaan akka barbaadanitti galfachaa qotee bulaadhaa horsiisaa horii fi waan garaagaraa ijatti illee argama. Maatii keenya jijjiirree ofiif illee jijjiirama hedduurra turre. Egaa rakkoon nageenyaa kun nu mudate karaa waggaa 5 lakkoofsee ra'een jira. Sadarkaa maatiin faca'u nulleen bakka jirurraa biyya qe'ee Awurooppaa keenyatti irraan duraan turre qe'ee gallakkisnee magaalaa irratti mana kiraa adda addaatiin kiraa ombaa keessatti maatii hojii rakkachaa jiraachuun keenya. Lafa nagaan hin jirre waan jireenyi hin jirreef Tolaaf jireenyi magaalaa harka bal'iftee hin simanne. Wanti ittiin jiraataa turanis daldala magaalaa waan hin taaneef rakkoo irratti rakkoo biraatu dabalameefi waan ittiin jiraatus dhabeera. Manni jireenyaa dhiisanii irraa deemanis waan horatanii qabanii fi hambaa aadaa fi hoodaa qaban mara waliin gubate. Kun immoo waan laayyootti bakka buufachuun hedduu isaaniitti ulfaatuu fi rakkoo xiinsammuu gara biraaf illee isaan saaxileera. An akka dhuunfaa kiyyaatti rakkoo nageenyaa wanti narra ga'e mana guddaa sadarkaa baadiyyaa irratti qaba. Hin beekama. Mana naannoo luukii 45 ta'u diizaayinii isaan eeggatan ijaarradhee qaba. Dhimma rakkoo nageenyaa kanaaf biyya gallakkisnee manni kiyyas qabeenyi kiyyas akkuma jiru mana guutuu qabeenyi isaa wajjin na harka suuraa isaati illee hin qaban harkaa guban jechuudha. Hin gubatee achii gubannaan qabeenya nuu qabnu akka horii akka re'oota waan garaagaraa bineensa fi badii garaagaraatiin saaxilamnee gallakkisnee nasuma keenya bichaadhaan jiraannee as geenye. Kana wal qabatee lafa keenya illee duraan qotachaa turre lafa biraa kireeffannee keenyas qotachaa turre sadarkaa qotuun dandeenye aramachuun dandeenyetti ta'aa ture jechuudha. Haatii fi abbaan Tolaa umuriidhaan bubbulaniiru. Isatu hirkoo isaanii ture. Amma ofiifuu hirkoo malee namaafee jiru. Daa'imman isaa carraa barnootaa dhabuun gireen maatii yaaddoo hamaaf saaxilameera. Qabeenyi nu harkaa gubachuun bakka warraannee mana ombaatti rakkachaa turre. Fakkeenyaaf siikaas abbaan kiyyaa fi haati dhaboodha. Isaas gallakkisee jedhamu duraannatu walitti qabee jiraachisaa. Bootaa gallakkifnee mana ombaati irratti qabeenya keenya gallee mana ombaa keessa taa'atii jira sadarkaa yeroo ammaa kana jechatti. Kanaaf kun miidhaa guddaadha. Barsiifachuu akka barbaade jiraachuu hin dandeenye keessatti kan argamuudhaan maatii kootiin dabalatee mana keenya gallakkifnee duraan oomisha keenya hojjechaa turre yeroo ammaa kana mana kiraa ombaa keessatti argamnu ta'uusaa miidhaa guddaa jechuudha baay'ee. Maatiin keenya ammaaf akka duraanii caalaa qabeenya duraan qaban caalaa hin jiru. Mancaaniituma bakka adda addaatti rakkatanii jiraachaa jiranii. Kun immoo rakkoo dhuunfaa fi rakkoo maatii kiyyaa qofa osoo hin taane rakkoo biyyaatti kufaatii biyyatti fida jechuudha. Maaliif namni tokko akka barbaadetti nyaataan of hin dandeenye, barsiifachuu jiraachuu hin dandeenye, rakkoo nama sanii qofa osoo hin taane rakkoo biyyattiitti illee ta'a. Kanaaf kun rakkoo hammaataadha. Nageenya kana jecha dhaabbannee nageenyi kun karaa ammas deebi'ee lafa nuun qabatin namni akka barbaade jiraachuu akka barbaadetti baratee barsiisuu hin danda'u jechuudha. Miidhaa guddaadha. Akka dhaabsaatti rakkoon kun bakkatti nu deebi'uudhaaf manguddootaan akka kiyyatti anarraa jalqabee haadholii haadha siinqee abbaa gadaatiin tokko taanee wal ijaarree bakkee jirutti nageenya labsinee akka nageenya duraanii isaa itti deebinee ijaaramee tokko taanee waliin jiraannu fedhii guddaa qabna. Kun yoo Waaqayyo keessa nu jiraate bakka sanatti deebi'uudhaaf waaqa kadhachaa walis kadhachaa biyyas kadhachaa wal kadhachaatuma rakkoo nageenyaa kun akka lafa nu qabatu taasisaa iyyachaatuma jirra jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaa aanaa Booset kanaan isa qofa otoo hin taane namoonni hedduun miidhaa olaanaa keessa jiraachuu hima Tolaani. Kanneen abdii biyyaa ta'u jedhamanii eegaman
jireenya isaanii qajeelfatanii ofirraa hafanii namaaf ta'an har'a harka namaa laalaa jiru. Ofiifuu jiraachuu dadhabanii waardiyyummaadhaan magaalaa keessa rakkachaa jiraachuu hima. Namni lubbuun jiraannee adeemuu keenya laala. Uffata uffannee gaafa deemnu namuma nagaa fakkaanna garuu keessi keenya miidhameera jedha. Hawaasni bakkee duraanii namtu jedhu hin jiru. Mancaanii qotee bulaan meeqa duraa sadarkaa beekamtii investimentii ta'ee qotee bulaan oomisha isaa akka barbaadetti oomishaa ture. Mana ofii galaksanii waardiyyaa adda addaas keessa jiraatan dhugaa dubbanoo ta'e. Eegumsa fooqii bakkee adda addaatti fooqii dirjiitii adda addaa daamaan achi galanii eegumsa adda addaa jala jiraatan. Namni duraan beekamaa jennee akka barbaadetti sadarkaa ofirra dabree aanaa fi biyyaaf ta'u fooqii humbaata eegaa jira magaalaa kana keessatti magaalaa adda addaatti badee. Kun kiraa mana humbaa waan garaagaraa rakkatee jiraachaa jira. Kuni namti dhugumaan bakka jiru gonkumaa hin jiru. Qaamni miidhamne jiru dhimma kana jecha dhaabbannee wallaalu ta'e. Qaamni hunduu miidhamaadha. Namni yaada ejjetee deeme malee kafana keessatti yaada uffata uffannee deeme malee keessa isaa miidhamaadha. Kun obsumaan rabbii gara fuulduraatti qabbanoo nu buuse gara fuulduraa eegganna malee irra keessa uffannee deemnu nama nagaa keessa isaa qulqulluu fakkaata keessa isaa maraatee baay'atan keenya. Yaaddoo fi rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Uummanni guutuu walii galatti. Namni jireenya isaatiif wabii hin qabu. Badii ga'u kamiifuu qaamni itti gaafatamummaa fudhatu hin jiru. Kun immoo lubbuu dhala namaa kabaja akka dhabu taasisee aadaa ulfina waliif kennuu fi wal gargaarsa hawaasaa manca'uu fideera. Sadarkaa qotee bulaa bira dabree konkolaataan adda addaa Jibuuti irraa deemu shifeera konkolaataa jechaa qabanii karaa guddicha Jibuuti irraa seenu kana deemu makiinaan konkolaataan dura akka abbaa qabeenyaa socho'aa jiru qabanii keechaa butanii caakkadhaa seenanii miliyoona 500,000 150 200 fuudhanii kanaan alattoo abbaan hin qabne ta'e nabsee baasan. Achumatti gurra irraa muruudhaan gurra'uudhaan namni horii hanqatee rakkoo barbaadetti reeffi namaa baadhuma jechaatti waraabichi itti taphachaa jira. Kun safuu aadaa Oromoo jechaatti namni horii mootii yoo du'e kabaja waa hin awwaalama. Yeroo ammaa kana reeffi namaa baay'ee bakkuma argatti hammaasaa fi hallayyaa keessatti ciisee foolii nama dhoofnetu baay'ata. Gara keessa bosona naannoo aanaa gosa akkana keessa duuba seente baay'ee namatti ulfaatudha.